Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u, amantoota Waaqayyoo biyya keessaa fi biyya alaa teessanii jireenya dhugaa TV kana ilaalaa kan jirtan kam jirtu. Akkuma torbee darbee sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin barataa turre, har'as Waaqayyoo karaa sagalee isaa waan nu barsiifatu qaba. Mee sagalee Waaqayyoo irraatii seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee hanga lakkoofsa 11tti sagaleen Waaqayyoo wanta inni nu barsiisu walii wajjiniin ilaalla. Mee nan dubbisa muraasa isaa isin guutummaa isaa dubbifadhaa. Ergamoonni Waaqayyoo lamaan galgala Sodoom hin dhaqfan. Looxis karra kellaa Sodoom dura hin taa'aa ture. Loox yeroo isaan argee simachuudhaaf ka'ee itti adeeme. Hamma mataan isaa lafa ga'utti qoomma'ee fi gooftalee koo gara mana garbicha keessanii as gortanii miilla keessan dhiqattanii akka bultaniif isinan kadhadha. Bariidhaan kaatanii karaa keessan irra hin buutu jedhe. Isaan immoo hin ta'u nuyi bakkee kana hin bulla jedhan. Inni garuu cimsee waan isaan giddisiiseef gara mana isaaniitti hin goran. Inni immoo buddeena cirraggii tolchiisee irbaata isaaniif hin qopheesse. Isaan hin nyaatan. Mee isa xumuraa lakkoofsa 10 nan dubbisa. Garuu namoonni warri keessummoonni sun harka isaanii gadi baasanii Looxiin gara isaaniitti ol galchanii balbalicha cufan. Jarreen ala turan san immoo isa xinnaadhaa hamma isa guddaatti dha'ichaan jaamaa isaan godhan. Jarris balbalicha barbaachaan ofiin dadhabsaniidha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akka asirratti jaamummaa hafuuraa kan jedhu lallaba. Akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu sabni kun saba hortee eenyuuti? Hortee Nohi. Hortee Nohi eessa keessatti argattu? Uumama boqonnaa 10 Seem, Yaafeetii fi Kaamiin argattu. Horteen kun hortee Kaam ilmaa abbaadhaan abaaramedha. Horteen kun biyya Kana'aan Kanaanota jedhamu achi keessatti namoota dagaage. Horteen kun achirratti warra walore hortee abaaramaadha. Hortee kana keessa kan jiraataa jiru hortee eebbifamaadha. Hortee eenyu? Hortee Abrahaam, hortee biyya Uur keessaa bahee dhufe, hortee Seem jechuudha. Horteen kun gaafa dhufee galaatee achitti galu, achi keessatti kan jiraataa jiru gaafa Nohii fi bishaan badiisaa Nohiitti dhufe achi keessatti kan hafee achi keessatti dagaage hortee Kaamidha. Horteen Seem kun garuu biyya fagoodhaa gaafa dhufu Abrahaamiif Loot lafa gargar baafatanii daafii ijoolleen isaanii wal lolaniif daafii eenyuun siniin jedhe tikoonni isaanii wal lolaniif gara Kana'aanitti Loot yennaan dhaqee jireenya isaa jiraatu argitu. Jireenya inni jiraatu kana keessatti garuu namoonni baay'een gadhiisitti jiraatu. Gadhiisii yemmaa jedhu biyya sana keessa namoonni baay'een dhiiraaf dhiiratu walii wajjin jiraatu. Wayin immoo gadhummaa isa jedhamu irri dhiira gudeedha jechuudha. Afaan ammaatiin warra gee isa jedhamu jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Kanaaf gaaf tokko ergamoonni Waaqayyoo mana Looxitti keessummaadhaaf ol seenan. Jarri suni garuu guyyaadhaan dhaqanii akka kana raawwanne. Halkan dhaqanii yaa Loot namoonni lama eda halkan mana kee dhufanii buufataniiru. Isaan kana gadi nu baasi hiilaafaa hin gadheessinaa jedhan. Lakki yaa namoota Kana'aan ani durbaa lama waan dhiirri bira hin geenye ijoollee durbaa lama nan qaba isaanii nani siniif kenna. Waan fedha keessan ta'e waan barbaaddan irratti maal godhaa raawwadhaa malee isaaniin siniif laaddu. Isaan garuu namichi galaa ta'ee biyya keenyatti dhufee gale kun seera nu barsiisa. Ilaala biyya Kana'aan sana keessatti xinnaadhaadhaaf jaarsoliidhaadhaan hamma guddaatti namoonni kun dachaanii mana Looxiin dhaqanii marsan. Biyyatti namni kan achi keessatti argamee jiru nama lama. Hundumti isaanii gadhaa'oota. Kanaaf jecha namni hafuura hamaadhaan jaamaa ta'e gaafa jiraatu waan namni hin jaallanne waan Waaqayyoo hin jaallanne hin godha. Yemmaa godhu immoo hin argu. Kanaaf iddoo kanatti jaamummaa hafuuraa isaanii kan isin argitan gaafa isaan didan gaafa isaan humnaa ol isa cinqan Looxiin cinqani Looxuma kanarratti maal goonadhan
gaadhummaa kana hin raawwanne hin gadeessinaa jedhan. Kanaaf gaafa isaan Looxiin sirriitti cinqanii sirriitti qabanii waxxaranii ergamoonni Waaqayyoo mana Loot keessatti argaman suni maal godhani? Looxiin harka gadi baasanii ol gashanidha. Haleluyaa. Erga ol gashanii booddee akka isaan barrii Looxiin hin argine jara kana maal godhan? Jaamummaadhaan naan. Xinnaadhaan amma guddaatti hundumti isaanii maal ta'ani? Jaamaa ta'ani. Gaafa jaamummaadhaan dhaamani isaansa jaaman san isaansa dhaaman sanaaf qalbiin jijjiirran ofii hin argine. Namoonni baay'een keessan namoonni baay'een amma isin ilaalaa jirtan yemmaa nama ajjeesan yemmaa nama irratti waan hin taane hojjetani ofii hin argani. Waan hin taane gaafa nama irratti hojjetani ofii hin argani. Yeroo baay'ee yakka gurguddaa isin miidiyaa kana irratti argitani baay'een isaanii ofii hin argani. Yemmaa isaan naqanillee dha'icha gurguddaa keessa of gashani ofii hin argani. Isaan maalidha? Jaamaadhaan. Jaamummaadhaan gaafa dhaaman jarri kuni ammayyuu maal barbaadu? Mana Looxiin barbaadu. Barrii Looxiin barbaachaaf maal ta'an? Of dadhabsaa bulan. Namni achi deebi'ee ijji koo yaameera jedhuun argitan. Isaan ammayyuu waa'ee foon isaaniitti hidhatanii jiru. Waa'ee jaamummaa, waa'ee gadhiisii isaaniitti hidhatanii jiru. Isaan machaanii jiru. Isaan maal ta'anii jiru? Liqinfamanii jiru. Haleluyaa. Kanaaf jecha addunyaa kanarraa namoonni danuun waan liqinfaman kana keessatti of arguu waan dadhabaniif waan maaliif abalu akkas godha? Maaliif mootummaan akkas godha? Maaf biyyi kun akkas goote naasin jettani liqinfamanii jiru isaan. Of arganii jiran isaan. Kanaaf jecha yennaa yakka hojjetanii waa utti hin fakkaatu. Yennaa Waaqayyo lakkii kana hin jaallatu sin jettanii hin dhaga'an. Waaqayyo yoo dha'ichaan illee of hin argani. Yoo maal ta'e cinqii gurguddaa keessa dhaqee gashellee of hin argani. Kanarraan kan ka'e naa loorii bahaateenna namoonni danuun namoonni baay'een addunyaa kana keessa jiraataa jiran amma sa'aatii kana yemmaa seexanichi inni dukkanaa sun gadi ba'ee jiru isaan waan liqinfamanii jiraniif gadhiisii keessa oolu gadhiisii keessa bulu waan hin taane hojjetu. Yennaa isin gorsitan hin dhaga'ani. Loot gadi ba'ee maaloo jarana naa dhiisaa seera nu barsiistaa jedhani. Waa'ee seeraa namitti hin galaa taate kun eessaa dhuftee nutti dubbatti? Eessaa dhuftee nutti lallabdi? Sin dhageenyu ittiin jedhan. Kanaaf namoonni baay'een har'a yoo gorsitan yoo sagalee Waaqayyoo barsiistan sin hin dhaga'an. Maaliif nu dhaga'uu dide jettanii naarina? Isaan isa hamaa sanaan liqinfamanii jiru. Jaamummaa hafuuraatiin qabamanii jiru. Waaqayyo jaamummaa hafuuraatiin sin haa eegu. Miidiyaa kana kan hordofaa jirtan amma sa'aatii kana teessanii. Jaamummaa hafuuraa keessaa sin haa baasu. Jarri kun halkan guutuu amma isaan barri eenyu barri Looxiin barbaadaa bulanii ergamoonni Waaqayyoo kottu jedhan. Asii ba'i maatii keessa ofii keessa ooshi fudhadhuu ba'i. Dudduuba immoo dabartanii hin ilaalina. Biyya kana hin barbadeessina hin balleessina jedhanii gaafa isaan Looxiin haala baabaa ooshuudhaaf achi baasan jarri ammayyuu maal taate mana Looxiin barbaadi. Looti garuu barri banatee ba'eera. Ilaa biyya dhaamtu keessaa Waaqayyo sin baasa. Biyya balaan itti dhufe keessaa Waaqayyo sin baasa. Hamma sin baatanitti Waaqayyo waa'u biyyichatti hin fidu. Waa'u lafichatti hin fidu. Daafii kee Waaqayyo waan eegaa jiru qaba. Siif jedhee waan eegaa jiru. Gaafati ilaa biyya laa kan jirtan. Biyyoota rakkisaa adda addaa kana keessa kan jirtan. Gaafa sin galtan malee utuu sin achi jirtanii ilaa dha'ichi tokko isin hin argatu. Amma sin achi jirtanitti garuu Waaqayyo yeroodhaan waa turseera. Yeroodhaaf waa of eeggateera. Namni qalbii jijjiirratu moo haa jijjiirratu lallaba kanaan sagalee kanaan namni ittiin hiikamuu danda'a. Namni ittiin fayyuu danda'a. Asumaan illee namoota biraan ga'a. Sheeritti godhaa. Miidiyaan kun ilaa namoota danuu bira akka ga'uuf ga'ee kee lallabi ga'ee kee xabadhu. Waaqayyo gaa hindi hidhaa kee ku galgala kana waa dubbataa jira. Kadhata sa'aatii booddee kana keessatti sagalee kana sii qoodiyanis. Lallaba sa'aatii booddee kana keessatti sagalee kana sii qoodiyanis. Waaqayyo hidhaa namoota danuu ittiin hin hiika. Gaaffii namoota danuu ittiin hin deebisa. Gaafa abiddi biyya Sodoomiif Gomoraa irratti roobu ammayyuu isaan qalbii jijjiirrannaa keessa hin jirani.
Gaafa dha'ichi dhufaa jiru kana isaan argaa hin jirani. Alaabaa kaadaanamaa gaatoora alaabaa gaadaanam. Gaafa kun irratti ta'u, gaafa wanti kun hundumtuu irratti ta'u, maal ta'anii jiru jarri kun? Liqinfamanii jiru. Jaamummaa hafuuraatiin qabamanii jiru. Waaqayyo garuu maal godhe? Biyya sana nan barbadeesse. Dudduuba keessaniin ilaalanaa. Achi keessaa kan biraa, achi keessaa kan du'e daafii maali? Daafii ajaja fudhachuun hidde haadha manaa Looxi. Haati manaa Looxi dhagaa soogiddaa sababii isheen itti taate warra ollaa ishee ilaalti fakkaata. Naannoo ishee ilaalti fakkaata. Jireenya naannoo warra dhumanii sana ilaaluudhaaf gaafa isheen dudduuba mil'attu. Atiyyuu gaabbii keessa jirta. Atiyyuu maafan ba'e gadhiisii sanaa keessaa jette. Hoduu isaanii keessaa, gadhummaa isaanii keessaa maafan ba'ette dudduuba ilaalte. Atis asumatti dhagaa soogiddaa taate Waaqayyo. Ishee abiddaan hin dhoofne daafii noyi. Ishee maalinne baradoodhaanne cabbiidhaanne soogidda taasise. Waaqayyo mee haleluuyaa. Jaamummaa hafuuraatti isin hin kenni. Namni jaamummaa hafuuraatiin qabame yoo gorsitan isin dhaga'u. Dhiisi yoo jettan dhiisuu hin danda'u. Waan hin taane, waan Waaqayyo jibbu, waan nama biratti namoota Waaqayyo biratti fudhatama hin qabaanne danuusaa kan addunyaa kanarratti isin argitan hojjetaa ool. Maaliif beektu? Liqinfameera. Jaamummaa hafuuraatiin qabame. Waaqayyo elaa ija hafuura keessanii olii isiniif haba. Hubannaaf ogummaa isiniif kenna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kun hidhaa namoota baay'ee haa hiiku. Gaaffii namoota baay'ee haa deebisu. Rakkisaa namoota baay'ee haa fuudhu maqaa Yesuusiin. Siilaafaa haa dhiibaa. Isa dhageessan Waaqayyo isiniif eebbisu. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin namoota jaamummaa hafuuraatiin qabaman kana sagalee kanaan yaa Waaqayyo baasi hiiki. Qalbii jijjiirrannaatti buti. Yaa baasi kadhadheera. Yaa baasi kadhadheera. Kanaan kan mormu seexana qofa. Kana kan dhaga'u jibbu seexana qofa. Hoolaa bahaa dhiiba haa ta'uun dalagaa hiyyama. Maqaa Yesuusiin saarii hiba. Saatii kanaaf daqiiqaa kanaa kaase jaamummaa hafuuraatiin qabamanii kan jiran hiikamani maqaa Gooftichaan. Habbaani maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Waaqayyo waan ittuuf si haa galatu. Waan fayyistuuf si haa galatu. Waan dhidhiibduuf si haa galatu. Waan nuti dubbatte waan nu barsiifteef si haa galatu. Gaaffii keenyaaf Waaqayyo ammayyuu furmaata taate waan nu dhufaa jirtuuf si haa galatu. Yeroo hundumaa sagalee nuuf qabda, ergaa nuuf qabda Gooftaa. Galatoomi. Ulfaadhu ol jedhi. Sagaleen kee inni dhaaye kun gidduu waan tureef kabaja. Maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Sagaleen kun sagalee jiraataadha. Namoota danuu biraan nuuf ga'a. Sheer gochuun dhiyeessina. Laayikiidhaan namoota danuu bira miidiyaa kana guddisaa. Bira dhaabbadhaa. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Sagalee biraatiin torbee walitti deebina. Lallaba biraatiin lallaba gabaabaa isinirra dheeressaa hin jiru. Isin hin nuffine itti eebbifamaa. Yoo Waaqayyo jedhe isa caalutti darbuuf jirra. Eebbifamaa.